بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إجا ربي فيانو كنه أسين لغه قران إسافات أو قويو تفرن كجدم وكما بيتان إدأو يرئيسو بائسو في يرود متدري تكا توكا سادي توكا توكو لكو هستراشنالي إدأو لكو هستراشنالي إدأو لكو مريف جنة ملتو كان يجودا إيقا لكو سراشنالي أكمنتي دانا كجدو إن إلال gocha tokko tuqaashaan ida'ama lakkoofsa raashinaali almangadii sarara lakkoofsaa irratti agarsiisi jedha. Ayyee gaafii tokkoffaa a lama ida'uu torba qixa ta'a iddoo duwwaadha. Egaa lama ida'uu torba jedha. Akkam goona 0 irraa lama bira deemna dura lama as biraa qabna. Ida'uu torba jechuun gara mirgaati jennee jirra. Gara mirgaa torba deemuudhaan itti daballa jechuudha. Lama ni qabna. 1 2 3 4 5 6 7. Egaa meeqarra geenne torba yoo geennu qabxii yookiin lakkoofsa torba sagal irra geenne jechuudha. Kanaafuu lama ida'uu torba qixa ta'a sagal sarara lakkoofsaa irratti illee jechuudha. Baa negatiiva 8 ida'uu 5 as biraa 0 haa qabaannu. negatiiva 1 negatiiva 2 negatiiva 3 negatiiva 4 negatiiva 5 negatiiva 6 negatiiva 7 negatiiva 8 negatiiva 8 ida'uu 5 negatiiva 8 ida'uu 5 jechuun gara mirgaa 5 adeemna jechuudha. Negatiiva 8 as biraa qabna. Gara mirgaa gara positiivaa tarkaanfii 5 deemna jechuudha. 1 2 3 4 5. Kanaafuu meeqarra geenne negatiiva 3 negatiiva 8 ida'uu 5 qixa ta'a negatiiva 3. Caa zeeroo asii qabna. negatiiva 1 negatiiva 2 negatiiva 3 4 5 6 7 8 9 negatiiva caan maal jedha negatiiva 3 negatiiva 3 ida'uu negatiiva 6 isa kana edaana dura negatiiva 3 bira dhayna san booda gara bitaa ammas tarkaanfii 6 adeemna jechuudha.
tokko lama sadii afur shan jaha meeqa ta'e negatiiva 9 negatiiva 3 ida'uu negatiiva 6 qixa ta'a negatiiva 9 6 irra 8 ida'uu 1 irra 8 qixa ta'a meeqa ka jedhudha. Kanarratti baay'ee yeroo gubuun barbaachisu waamsisaan isaanii wal fakkaataa waan ta'eef tokko fudhachuudhaan waamamoota walitti ida'uudha. 6 ida'uu 1 qixa ta'a 7 irra 8 deebiin isaa isa kana. Isa lammaffaa ba'a 3 irra 7 ida'uu 4 irra 3 qixa ta'a meeqa ta'edha. Isa kanaaf hawaadhaa baasuun barbaachisaadha. Hawaadhaan kan 7 fi 3 21 egaa 21 kana 3 irra 7 21 waamsaa isaa gochuudhaaf ida'uu 4 irra 3 baay'isu 7 irra 7 qixa ta'a iddoo duwwaa. Akkuma tanaan dura ilaallee lakkoofsi kamuu tokko yoo baay'ate mataa isaa nu kenna. Fakkeenyaaf 5 baay'isu 1 qixa ta'a 5. 3 irra 3 qixa ta'a 7 irra 7 qixa ta'a 1. Homaa jijjiirraa hin qabnu jechuudha. Waamsisaa isaa kaanidhaan wal fakkeessanne malee jijjiiramni finne hin jiru jechuudha. Kanaaf 3 baay'isuu 3 9 irra 21 ida'uu 3 baay'isuu 4 28 irra 21 qixa ta'a meeqa ta'a jedha. Asitti 21 lamaan keessaa tokko ni fudhanna. 9 baay'isuu 9 ida'uu 28 37 kanaafuu deebiin keenya gabaabumatti isa kana jechuudha. Maal jedhaa xiyyeeffannoo barbaachisa. Lakkoofsota raashinaalii ida'uuf seerota armaan gadii hubachuun barbaachisaadha. Seerota ida'uu lakkoofsa raashinaalii ilaalla. Seera tokkoffaa lakkoofsi raashinaalii lama mallattoon isaanii poozitiivii yoo ta'e ida'amni isaanii poozitiivii ta'a jedha. Ida'uu poozitiivii qixa ta'a poozitiivii ta'a. Lakkoofsa poozitiivii lama yoo walitti ida'ane poozitiivii nuuf kenna. Fakkeenyaaf 3 irra 4 ida'uu 1 irra 6 qixa ta'a 11 irra 12 akkuma kitaabarra jiru jechuudha. Seera lammaffaa seera lakkoofsa lamaa lakkoofsota raashinaalii lama mallattoon isaanii negatiivii yoo ta'an ida'amni isaanii negatiivii ta'a. Negatiivii ida'uu negatiivii qixa ta'a negatiivii manuu kenna. Fakkeenya biroo fudhachuu ni dandeenya. Negatiiva 5 ida'uu negatiiva 3 qixa ta'a negatiiva 8. Seera lakkoofsa 3 lakkoofsa raashinaalaa mallattoon isaanii masaanuu walii yoo ta'an ida'amni isaanii mallattoo gad-sirrii isa guddaa ta'e qabaataa jedha. Masaanuu walii ka jennu ida'uun
masaanuu hir'isuuti. Akkasumas hir'isuunis masaanuu jarri lama masaanuu waliiti jechuudha. Maal jechuu barbaade inni yoo isaan lamaan walitti ida'aman gatsirrii keessatti lakkoofsi irra guddaa sun mallattoo isaa qabaataa jedha. Fakkeenya irratti tarii ifa ta'uu danda'a. 5/7 fi 6 -6/7 isa kan lamaan walitti ida'ana jechuudha. 5/7 ida'uu -6/7 qixa ta'a meeqa ta'a? Isaan lameen kana dursinee gatsirrii keessa galchina. 6/7 gatsirrii keessatti iddoo duwwaa 5/7 lakkoofsi kun kamtu irra guddaadha jechuudhaaf waamsisaa isaanii wal fakkaataa waan ta'eef baay'een xaarsu jechuudha. Kama gubbaa qofa ilaaluudha. Ka gubbaa yoo ilaallu -6/7 gatsirrii keessatti haala jiruun jechuudha. Inni irra guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf 6/6/7 waan negatiiva ta'ee tureef jechuudha dura. Oduu gatsirrii keessa inni duraayyuu negatiiva waan ta'eef mallattoo isaa qabaataa jechuudha. -6/7 gatsirrii -6/7 irra guddaa waan ta'eef deebiin lakkoofsa ida'amtoota lakkoofsa raashinaali lamaan kana maal ta'a? Negatiiva ta'a. Kanaaf deebii yoo ilaallu -6/7 ida'uu 5/7 qixa ta'a -1/7 ta'a. Seeronni isaanii sadaruma kana fakkaataa. Fakkeenya 15 kanneen armaan gadii sarara lakkoofsaatti fayyadamuun ida'i jedha. A 1/3 ida'uu 1/2 qixa ta'a iddoo duwwaa. Sarara lakkoofsaa irratti ida'uudhaaf akkuma sila dalayne 1/3 fi 1/2 hawaataa isaanii wal fakkeessuun dirqama. Hawaataan kan 3 fi 2 jechuudha. 6 sababa kanaaf lakkoofsa lamaan kana waamsisaa isaa 6tti jijjiiruu qabna. 1/3 baay'isuu 2/2 ida'uu 1/2 baay'isuu 3/3 qixa ta'a iddoo duwwaa. 2/6 ida'uu 3/6 iddoo duwwaa. Kanaaf lakkoofsa barbaannu gara barbaannutti siqsinee jirra jechuudha. 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 tokko immoo 6/6 yookiin isuma jechuudha. Kanaaf 2/6 bira dhaqna. 2/6 ida'uu 3 gara mirgaa adeemna jechuudha. 1 2 3 5/6 ta'e. Kanaaf deebiin keenya 5/6 ta'a. 2/6 ida'uu 3/6 qixa ta'a 5/6. Fakkeenya lammaffaa yookiin B negatiiva 2/5 ida'uu negatiiva 3/5 qixa ta'a iddoo duwwaa ta'a. Kun hawaataan isaanii 5 jechuudha waan wal fakkaataa ta'eef sarara lakkoofsaa diriirsina. Negatiiva 2 irraa kaanee negatiiva 2/5 asii qabna hanga negatiiva 3/5
tokko lama sadi qixa ta'a 5 irra negatiiva 5 irra 5 ta'e jechuudha. Negatiiva 2 irra 5 eda'uu negatiiva 3 irra 5 qixa ta'a negatiiva 5 irra 5 yookiin tokko guutuu jechuudha. Negatiiva tokko guutuu ta'a. Fakkeenya 16ffaa. Fakkeenya lakkoofsa 16. Kanneen armaan gadii moodeelii mumuramaan reektaangilii fayyadamuun ida'e jedha. Egaa lakkoofsa gaafiin maal jedha 3 irra 5 ida'uu 1 irra 5. Kan duraatiin garaagarummaa hin qabu. Gabatee irratti daleenee as biratti immoo moodeelii mumurame jedha. Isuma tokko waan adda addaa hin qabu. Haa ta'u garuu ajaja kitaabaatiin dalaguun barbaachisaadha waan ta'eef as biratti 1 irra 5 qabna. 1 irra 5 1 irra 5 kunis 1 irra 5ti. 3 irra 5 eda'uu 1 irra 5ti. Kan barbaadan 3 irra 5 eessa biraa qabna kan jedhudha. Tokko lama sadi 3 irra 5 iddoo kana jira jechuudha. 3 irra 5 eda'uu 1 irra 5 1 irra 5 isa kana yoo daballu itti 4 irra 5 ta'a. Ta'a 4 irra 5. Kanaafuu 3 irra 5 eda'uu 1 irra 5 qixa ta'a 4 irra 5 ta'a. Baha xiqqoobaan addummaa qabdi. Hawaaxaa gaafatti waan ta'eef waamsisaa isaa jijjiiruu qabna. 2 irra 3 eda'uu 1 irra 4 qixa ta'a meeqa ta'a ka jedhuuf waamsisaa isaa jijjiiruu qabna gara barbaachisutti. Hawaaxaan kan 3 fi 4 qixa ta'a 12. Kanaaf 2 irra 3 baay'isuu 4 irra 4 eda'uu 1 irra 4 baay'isuu 3 irra 3 ta'a. Qixa iddoo duwwaadha. 8 irra 12 eda'uu 3 irra 12 qixa ta'a iddoo duwwaa. Firaakshinicha gara barbaadnutti jijjiirree jirra jechuudha. Egaa moodeeliin baanaan isa kana haa ta'u. Iddoo wal qixaa ta'e 12tti muruu ni dandeenya. Maaliif lakkoofsi kun 8 irra 12 fi 3 irra 12s lakkoofsa tokko gadi. Lakkoofsa tokkoon guutan walitti ida'amaniitu lakkoofsa tokkoon guutan. Saniif tokko ka jedhamu isa kana yoo ta'e isaan immoo mumuraas keessaa tana ta'anii jechuudha. Tokko lama sadii afur shan jaha torba saddeet 9 10 11 12 tokko irra 12 tokko irra 12 tokko 12 tokko irra 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 12 akkasii jechuudha. Kanaaf 8 bira jira ka jedhu ilaalla. Tokko lama sadii afur shan jaha torba saddeet
saddeet kudha lama as bira jirti jechuudha. Sadiitti daballaa tokko lama sadi sagal ida'uun sadiirra kudha lama jedhame. Kanaaf saddeet irraa sagal kudha tokko irra kudha lamaa ta'a. Egaa fakkeenyoon lamaan kun kanumaan bira dabarraa lakkoofsa raashinaali lama. Kunis xiyyeeffannaa argachuu barbaada. Xiyyeeffannaa isa barbaachisa. Lakkoofsa raashinaali lama a irra b fi c irra d kamiifuu a irra b eda'uu c irra d qixa ta'a a baay'isuu d eda'uu b baay'isuu c irra b baay'isuu d ta'a jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Gabaabsinee yoo ilaallu a baay'isuu d jechuun isa kana. A baay'isuu d eda'uu b baay'isuu c irra waamsisaawwan walumaan baay'isna jechuudha kallattiidhaan b baay'isuu d. Fakkeenya 17ffaa irratti haa ilaallu. Fakkeenya lakkoofsa 17. Aan maal jedha? 3 irra 5 eda'uu 1 irra 4 meeqa ta'a jedha. Kanaaf 3 baay'isuu 4 eda'uu 5 baay'isuu 1 irra 5 baay'isuu 4 ta'a jechuudha. Gabaabumatti dursinee yoo ilaallu 3 baay'isuu 4 eda'uu 5 baay'isuu 1 irra 5 baay'isuu 4. Kun immoo qixa ta'a 12 eda'uu 5 irra 20 qixa ta'a 17 irra 20 ta'a. Kitaaba irrattis isuma kana agarsiisa jechuudha. Baa 4 irra 7 eda'uu 2 irra 3 qixa ta'a iddoo duwwaa. 4 baay'isuu 5 eda'uu 7 baay'isuu 2 irra 7 baay'isuu 5 qixa ta'a 20 eda'uu 14 irra 35 34 irra 35 kana ta'a. Egaa kana asuma irratti goolabna. Mata dureen xiqqaan itti aanu maalidha? Amaloota ida'uu tuuta lakkoofsa raashinaalii irratti jedha. Tokkoffaa amala jijjiirraa iddoo yookiin gabaabsuudhaaf amala jijjiirraa iddoo a fakkeenyaaf yookiin ammoo a irra baa eda'uu c irra daa lakkoofsa raashinaalii yoo ta'an a irra baa c irra daa eda'uu a irra baa ta'u. Iddoo yoo wal jala jijjiirre homaan ta'uu jechuudha. Isuma sannuu kennu. Fakkeenyaaf 1 irra 2 eda'uu 2 irra 2 qixa ta'a 2 irra 2 eda'uu 1 irra 1 irra 2. Wal jala jijjiirruun rakkoon qabaatu jechuudha. Amala jijjiirraa cuftuu. Jijjiirraa cuftuu. A irra baa
caa irra daa fi e irra faa lakkoofsa raashinaalii yoo ta'an ta'e a irra baa eda'uu cuftuu tenna ni banna caa irra daa eda'uu e irra faa qixa ta'a a irra baa eda'uu caa irra daa mattuu tenna eda'uu e irra faa garaagarummaan qabaatu jechuudha. Ka itti aanutti dabarraa amala miseensa of taasisaa kuni anaafis baay'ee ifaa miti tarii fakkeenya irratti ifa yoo ta'e lakkoofsa raashinaalii irra baa kamiifuu irra baa lakkoofsa raashinaalii yoo ta'u ta'e yoo kan ta'u ta'e irra baa eda'uu 0 qixa ta'a irra baa qixa ta'a 0 eda'uu irra baa waan ta'eef jedhe 0 miseensa of taasisaa qoyyabni ida'uu tuuta lakkoofsaa raashinaalii irratti qabudha. 0 maalidha? miseensa of taasisaa miseensa of taasisaa qoyyabni ida'uu tuuta lakkoofsa raashinaalii irratti qabudha jechuudha. Gabaabumatti ana asirraa hubachuu danda'e irra baa eda'uu 0 deebi'ee matama isaanuu kenna yoo ta'e 0 jijjiirraan fidu jechuudha. Miseensa of taasisaa jedheeni kitaabichi qabxiin dhumaa amalli dhumaa kan inni jedhu masaanuu qabaachuu miseensa tuuta lakkoofsa raashinaalii masaanuu qabaa jechuudha. masaanuu ayyee a irra baa fi caa irra daan lakkoofsa raashinaalii yoo ta'an a irra baa eda'uu caa irra daa qixa ta'a caa irra daa eda'uu a irra baa qixa ta'a 0 yoo ta'e a irra baa fi caa irra daan masaanuu waliiti. masaanuu walii jedhamu. masaanuu walii jedhamu. fakkeenyaaf a irra baa qixa ta'a 1 irra 2 baa caa irra daa qixa ta'a negatiiva 1 irra 2 1 irra 2 eda'uu negatiiva 1 irra 2 qixa ta'a 0 dha. yookiin negatiiva 1 irra 2 eda'uu 1 irra 2 amala jira iddoo si ogoonni rakkoon qabaatu isa kana egaa gilgaala tokko tuqaa 6 sagantaa itti aanutti ilaalla. waan nu dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa nagaa keessa tura.